Sanii nagaadhaa nagaa kootii galata rabbii baga nagaa fayyaa taatan jechuudha. Osuma keessi koo gadduu osuma keessi koo aaruu jechuudha. Har'ammoo abbaan miliyoon maallaan jedhe seetan dhugaa dubbachuuf oo ta'e kaleessa akkuma lole saniin deeme hin deebine egaa inni waan qabu qabaa jechuudha. Kanumaan booda kun waan nama rakkisuu miti tilmaamuni amma ani osoo maata kan godhin calliseen mana koo keessa taa'aa jira. Maata keessatti hin balleessine waa tokkos naaf hin jenneeni rakkadhe hin jenneeni na gargaari hin jenneeni mana erguma innuyyuu hin barbaadu jedheetuma deeme mee sammuu isaatiyyuu yaa boqachiisu kan jedhu jechuudha. Nan callise jechuudha. Maaliif inni mana biraa qabaatee deema. Anmoo maatis qabaadhu kan akka mana ofii hin jiru sinii galee miti kan akka mana ofii eessumattuun argamu dhugaa yoo dubbanne. Kanaaf immoo ani mana koo gadhiisee igiruu takka dhaquu waan hin barbaanneef maallaan jedha seetan bilbilee dhugaa dubbachuuf oo ta'e mana sanii hoo baate bahi yoo deemte deemi achitti si arguuti hin barbaadu. Yookaan waan guddaatu uumama jedhee kan natti dheekkamee jira jechuudha. Bilbilaan natti fokkore jechuudha. Egaa waan dhufu taayitu mallaala. Inni mana kootiin bahu akkuma na argitanii hojiin koo baay'eedha. Hojiin kiyyaa baay'eedha. Dhugaa dubbachuuf taanaan shamarran biyya Arabaa jala wannumti takkitti wanti jala darbitu hin jiru jechuudha. Muwaasaa ta'uu waan hundaanuu waan hundaa dafnee qabanna akka nama kaawwaniiti jechuudha. Akka nama biyya keessatti beela osoo hin argin dheebuu osoo hin argin guddatee jiru jechuudha. Akkasumatti immoo dabxii keenyallee garaan nyaachuu qaba. Maaliif mana koo kana keessaa hin deemu jedhee kanan diduu fi tarii abbaa miliyoon qofan argadhu jechuufi miti galee. Kan inni xaare kanammoo inni calliseetuma kan keessaa na baasuu barbaadu yoo ta'e hin ta'uu jechuudha. Maaliif jennaan seerri akkas jedhu hin jiru. Seerri akkas jedhu hin jiru. Hojjedheen fide waan ta'e waan hojjedhe kana dhabuu hin qabu waan isin gala. Kanaafuu callistee mana keessatti hin deemin. Haa'ii mana keessi wayyaa warreen naan jettan dhugaa dubbachuuf galatooma. Maaliif jennaan daqqa koo itti xaare gatee deemuun anaaf barbaachisaa miti jechuudha. Inni galatti yoo ta'e illee seeratu addaan nu baasa biyya seerri jiru keessa jirra. Ani immoo akkas kana hunda isaan geessu miidiyaarrallee wal baasnee hamma seeraa fuulduras waliin dhaabnu nama fuulduras waliin dhaabnu akkuma miidiyaarra wal dhaabnu kana jedhee kanaan cal'isuu kooti malee isa sodaadhee miti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e isa sodaadhee yookaan immoo waan biraati miti jechuudha. Akkan itti xaare akkana ofiitti yaallee waan hundaa hojjedhe hundu eenyuutu hin beeka jechuudha. Garuu inni har'a immoo tariitii waan inni yaadu hin beeku. Calliseetuma keessaa bahii deemee keessaa yoo deemuu baatte immoo waan dhufetu dhufaa mana sanitti na eeguu qabdu manuma sanittuu si arguu hin barbaadu. Dirqama deemuu bahuu qabda mana sanii naan jedhu jechuudha. Ani immoo dirqama akkasiisan eenyu akka dhufeetu mana kootii na baasu laalu kan taa'aa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e akkuma argitan hojiin koo kana yeroo tokko jechuudha bohaartii naaf ta'a. Maaliif wanti harkaan beekanillee nama fayyada waan ta'eef wantoota akkanaa kanallee baradhaa'ee shaakalaa'ee anamma dhugaa dubbachuuf yoo ta'e shaakalli waan kana hin xumurre. Ganaan shaakalaa jira jechuudha. Akkasumas immoo kuulli isaa wuddiidha. Kuula isaan arganne
argadhe garuu jechuudha kuulli argitanii baay'ee bareechee ta'u hojjeta jechuudha waan barbaade kanaan hojjechuu nan danda'a garummoo shaakaleen xumurree osoo hin xumuriin galee duras waan ta'eef ammas shaakalli irra hin jira jechuudha shaakalee gaafa xumuree hojii kana of danda'ee hojjechuu eegaletti akkaataa itti baradhe hundumaa isiniif fideenan dhufa jechuudha ammaaf garuu shaakalli irra hin jira wanti hundumtuu wanta harkaan beektan isin shamarroonni hodhaa isaa ta'uu kan akkanaatis haa ta'uu daantelis haa ta'uu wanti hundumtuu hojii mana keessatti miidhagina mana keessanii gaafa isinii ta'u boqonnaa sammuu isinii ta'a waan ta'eef anaafis isumatu boqonnaa sammuu naa ta'aa jira inni akkas na godha inni narraa deemee urufa bulaa jira inni narraa deemee yookaan bilbilee na saqqaqaa jira yookaan dhufee naan lolaa jira hadhamuu mallaan jedha yookaan maallatti dubbata jedhee taa'ee cinqamurra ogummaa koo walii waan qabu walii cinqii guddisuutu narra jira isinii galee kanatti gaafan cinqame boru kanatu na fayyada hojii harka kootitu na fayyada malee namni fayyaduu hin danda'u akkasumas immoo namoonni baay'ee maaliif waliin qorannee jalqabuma yoo itti seentan kan jettani dhugaa dubbachuuf dhugaatti dhugaa raab lafaa fi waaqa yoon dubbadhu jechuudha ani callisee nama abbaa miliyoon heerume isinitti fakkaata tarii osoo hin qoratiin osoo maatiin koo hin beekin abbaa miliyoonii osoo maatii koo hin beekin nama wal fuune fakkaanna isa yeroo biraati kan isiniif jeechisa har'aaf garuu akka isin nama daaltanii miti inni galee akka isin nama daaltanii na laaltanii namoonni baay'een shamarroonni keenya bu'aan isaanii kana nama isaan malletti heerumanii nama isaan malletti fedhii isinii galee nama ofii olii waan akkasiisan hojjettan jiru namoonni akkasii fedhii isaanii kun jechuudha waan akkasii deebsiitu immoo ani nama akkasii kun miti isin jechuu barbaade walumaa galatti ani nama ofii kiyyaan abbaa miliyoon jaaladhullee ofii kootii faana galee miti maatii kiyyaatu isaaf na kennee jaarsa jira jaarsa biyyaatu jira dhugaa dubbachuuf waan baay'ee jira kallacha jira caaccuu jira waa hedduu jira aadaa oromoo keessatti wanni qabate hundi jira jechuudha gaa'ila koo keessa akka calliseetuma akkasiin koomentii callistanii barreessite sanii miti dubbisanii jechuu barbaade tanan waan hundaan seera fudhachuu na dhimne garuu immoo nama sakkuun dura jaarsolee sakkuun dura abbaa koo haadha koo fuuldura isa dhaabuu adda baabaayii isa baasuu hin barbaanne daa'ima isaa godhatu haadha manaa biroo isaa godhatu urufatti jechuudha rakkoon qabuuti isumaayyuu annan jiraadha daa'ima kan namaa kennu rabbii waan hunda kan namaa kennu rabbi immoo isa hundaa dhiisee mana koon jiraachaa jira mana kootti nan jiraadha kan jedhu yaada qaba san hundallee isa fageessuu hin barbaanne ture garuu immoo erga amma inni yoo hin teenye ta'e waan baay'ee gara fuulduraatti deema jechuudha yoo adabatee nan taa'a hin jenne jechuudha yoo adabatee too nan taa'a jireenya si waliin nan jiraadhu soo jedhe isan daangessuan maaliif jennaan gara furmaatatti hin deema waan ta'eef kanaafuu egaa shamarroonni keenya baay'een asirraa gorsa argatu jedhee kana yaada tokko immoo heerumni osoo natti hafee warreen jettan jechuudha heerummaan barbaadu warreen jettan ani abbaa manaa gaarii argachuu dhabeef abbaa manaa gaarii argachuu hin dhabdu galee abbaa manaa gaariin ganamuma waaqayyoon namaaf kenna badaas waaqayyoon namaaf kenna gaarii ta'ee immoo namni kara badaattis jijjiiramuu hin danda'a badaa ta'ettis immoo kara gaariitti jijjiiramuu hin danda'a akkasitti hin fudhatinaa shamarran keenya
garuu immoo akkasin nama daaltanii miti jechuudha. Ani calliseetuma nama abbaa miliyoon waliin bultii ijaarratee daa'ima godhatee osoo hin ta'in nama waa hedduu keessa darbee bultii ijaarrannee har'a daa'ima lamaaf deemaa jirra jechuudha. Galanni Rabbiif haa ta'u. Kana isinin jechuun koo seenaa koo baay'ee isinti tarreessuu yookaan immoo waan keessa darbe isinti tarreessuu koo osoo ta'ini namoonni callistaniituma nama madaaltan jirtu siifuun ta'u maal gochaa warreen jettanis jirtu jechuudha. Ani naa ta'uu baatettu mirga isaati deemu garuu mana koo keessa seera malee na baasuu hin danda'u. Ani tariiti akka nama ishiin isa inni deemee urfatti daa'ima godhate kana maatiin koo dhagahuu baatu jaarsoleen biyyaa gaafa san gaa'ila keenya nuuf ijaaran waa hedduu jira achi keessatti kun tarreeffamee dhumu jechuudha. Waanuma calliseetuma ani abbaa miliyoon tariitii urfumaa dhufeetuma waliin galeetuma waliin taa'e wayii yookaan immoo akka calliseetuma qabeenyuma manuma kootti fidee isa wajjin jiraachaa jirutti nama daalinaa sinin jechuu barbaade tanani kun hunduu ergaaniif inni walitti dhufnee boodadha kan ta'e jechuudha. Biyya ormaas kanaan deeme erga isaa walitti dhufnee qabeenyas kan hamma xiqqishuu tanas taate kan godhanne erguma isaa walitti dhufnee jalqabarratti nu lachuu wal malee huma qabnu jechuudha. Isinii galee kuni callisii keessaa bahi jechuun dadhabbii umurii koo kana hunda gubee gaa'ila keessatti umurii koo kana hunda gubee callisii bahi jechuun baay'ee ulfaatadha. Isinii galee aarsaan kaffalee as gahee aarsatu kaffalameen baha malee callisee hin bahu. Waan mooyyuu ta'aa jiru ta'uuf deemu walumaan laallaa jechuu barbaade tanan oduu isinti guddisuun hin barbaadu tartiiban akka hubattaniin isin barbaade jechuudha. Egaa kana fakkaata. Ammas immoo walumaan laallaa jechuudha. Tarii naa bilbiluu danda'a. Yeroo inni naa bilbilu sanitti immoo dafeetoo viidiyoo isin hojjechuu nan danda'a jechuudha. Yoo naa bilbilee deemte mo'achuma jirta yoo tarii naan jedhe kan walumaan laallaa hundumaafuu